أنا ما كنت نما ميشاك بفولر على عليتين بيخاني لوجارب بيشني قوتا توخي والله لا لا نسين كبر تنو سندلا بوتشي ماله Dhaggeeffadhu sitti hima. Wallaahi riskoo dhaggeeffadhu. Osoo asirratti osoo laali rabbiin qara'uu osoo baadhe akka harkaa kiyya kanaatti as baasee laphee dhaatanii maqaa qabataniitiin dachiin tun isaaniin dhidhimti malee meeshaa nagaa baadhee deema bood. Wallaahi osoo asirra ol baasee qurxurroon kiyya nama hin qaanjeessu rabbii kiyya kakan. Wallaahi billa. Wallaahi riskoo dhugaa sitti hima. Magaalaa ila dhaggeeffadhu. Gariidhaan magaala leemman kalaali. Mootii kinniisaa fakkaatu kana laal jallataa dhaabbata qatta jedhee boleettiitii maal taateela. Hiikaa nagaa baadhe otuma ol baasanillee dhiirummaa yoo nagaa malee sheeticha qunxurroo nagam gaa osoo jedhanii malee wattakkoon isaan fidanii. Sabiin tunniin barzariidhaa isiniin jedha. An osuma ol baasellee rabbi dhoggee malee akka fuula kiyya kanaatti osoo isin argisiise wallaahi billaa itti laphee dhaadha malee waa takkaami. Jallataa harkaman. Maraachina kanaan sirraa maraachuu jirti. Jaalatti sirraa naqabdee maraachuu jirti kanaan huyi. Dhugaa rabbi. La. Abinsaami. La ninjuu. Jaalatti qabdee. Naati sabiinaan si jaalanna nama lamaan si jaalanna safaatina. Nama lamaan si waltaane naati sabiinaani. Jaalalaa osoo hin ta'in iyyuu akkama noormaalii jechuudha. Warri barqaanya warra akka beektaa warra meeshaa xixiqqoo qabdu taniin malee warri hiqaa jallataa qabu kun rakkoo takka illee hin qabu barrisgoo. Maal taate? Wallah amma sheekha meeshaan wooma afaan nama guutaati bareeddu wooma nagayaa. Dhaggeeffadhu riskoo dhaggeeffadhu. Wannoodha ilaa nama wannoon beektu tasaabiyyoo qarqaban agartee tasaabiyyoo hidhan tasaabii fe'aa tasaabiyyoo hidhan agartee akkan laatitti hidhatanii rarraaniiti. Gariin bartano tanuma faadhaan deemaa sheekha gariin tano. Dhaggeeffadhu. Dhalaa takka annugaa itti malala takka dhugaa jechuudha. Osoo itti dabsee durbummaa illee irraa fuudhee yaada annalama tana. Wallahi sheekh anti jamaani fudhattan operaasiyoon ani dalee amata kudhamee duraan dalee micoota nama amata kudhan jaale meegaan dalee. Waggaasha nama kana garre wallahi amma gaawutti durbummaan dhaggeeffadhu sitti hima. An akkana wattuun beeka amma hidhiin teetun haphii xiqqoodhaan leemuteen ta'e beekamaadha xiqqoolin seensatu nama cinqa ammas agartee itti dhaabanii itti darbanii gamaa gamana keessa micciirraa osoo hin ta'ini. Seensan nama cinqa seensarra rakkisaadha jirre. Hiikaa osoo hidhamte ati seensarra yaaddoo nama taate dhalaan akkana afaan xiqqaatu tuni dhugaadha wanna xiqqoodha dhugaa kun beekamaadha. Seensarratti rakkisaadha. Barummanni hin beeku waan rabsa. Yaa sheekh akkana tani qalbiin anatiin adduru qalbiin attani walaa. Reefu dhalaan beektaa seensarra nama makoorti laa seensarratti seensa agartee danqaa awwalaa san malee takkatti diigamtee jennaan akkuma ishee walaa fuudhanii as dee faana ol kaati baree akkana itti dabtaniitiin keessaa ol harkisan. Hudduu lafa ol kaati. Gista kata kayak kan mamma tu makanya ratu abu harume. Tanuma salmata ko farati mi tabo haru. Male fiti. Dhaggeeffadhu. Gama naqabu osoo hin ta'in ittuma gallakkisaniitti yoo keessaa ol harkisa hudduu lafa ol kaate muddamtee akka mismaarroo ribbaa wayii lafa kana gadi tumameeti. Dhalammaan jabduun abbaa beetee hiikaa kan meeshaa nagaa jala dhufnaan wallaa billaa hirraa kooti. Eessa seena itti? Kun beekamaadha. Wallahi sheekh amma naa fi sabrina walirra yoo fuutan nuti lachuutu galgalurraa isin osuma jennuuti. Maagineetu magisi ol fuudhanis waluma jala gaddis waluma jala ol kaatee waluma jala gaddeebitti rakkistan. Ana mala tokko qaba laal. Jireenya kee keessa ana mala tokko qaba jireenya keessatti jechuudha. Amalli hanqabu maali beektaa mirga namaa ni eegan. Amma dhalaa takka jechuun hanga feete jaartii taatee ta'uu dhabde yoo isin feete yoo fedhuu dhabde khalaas ni sababii maaliitiif laal jaalala jechuun bar wal dhaga'uudha. Isii barbaachise haala wasaalan. Darbee fi yoo isin kuuftee itti irraa kaatu. Yoo isin barbaachifne immoo inni dha. Naa taate darbitee kanaa darbite sanii naa taate wallahi sheekha.
Naataate wallahi hedduu naataate. Darbeebi yoo isin dhageeffat darbeebi yoo isin deeqifattee buqqisi waan naan jettu taate gangalchee keessaa buqqisa. Humna isi doon hin ta'u gaa. Barummata gowwaa kanatu abaarsa oofanii maalii jedhanii ani kallattiidhaan isin haasa waraabbatanii baramaaf qiyaamaan buute maaliin buute jechuun alba uuf deemanii baram waraabbadhaa waan an jedhu kan an kallattiidhaan ufi amantummaan dubbadha sarii harroota akka teessanii tanaan walitti isin garba. Wanni isaan jala tattaanii maaliif fi dhalaa darbaa fi yoo isin quufe jette keessaa fottoysa darbaa fi yoo isin quufette keessaa fottoysa. Inkufa wala sheekha qufa. Kebanne kuufti wallahi. Dhageeffadhu. Dhalaa malkanni geettuun salamtee dhalaa yoo irraa bahe hin deeqqifatti akka nama nyaata quufee deeqqifatti. Nagahee buqqise keessaa sin jetti deeqqifatte hin deeqqifatti bar. Dhalaan hin deeqqifatti. Ana sochuma keessa naa bulchooniin fada wallahi. An qiimatti hin fadu warra. Dhageeffadhu laali. Sitti himaa dhageeffadhu. Ila wanta tokko namni tokko yoo beela'e. Kana raafee yaa rabbi xiyyaa akka haana gammachiisu. Haquuquma narraa yoo nan suutitti hin dhufin harkuuf jirta. Wallahi rikkoo dhaabattee bijjootaa ta'a. Khabar baata musanii mishaa maafiin dhufeewu. Ya Rabbi yarti Bashir no godi Sabrina ase jirta la ko belbelte akkawani suuli gatti bidana qaniiti dhaabattee bintu tagaafi keessa galte la ma kun barwan jiru kun waan wonno ila nikam rabbi hidamtee naani akkati barbaadde keessa kaayama kun salbaadha kun maan agartee kun waan salbaa barku kuwan salba gakka jechuun baroora beeku biratti ka beeku dubbiin taphatee kan beenne dubbiin taphattee needha warri gakka beeku bar akka babbalee akkuma kubbaa sarfii kana walitti kenna malee waa takkam jiranii bar warran beenne tu yebate maal jedha bashari rabbi akkasaa haa godhu rabbi maali isaa godhu jedhan malee an dhugaa dubbadha dhugatti amana isinii galee malee kun waan beekamaadha darbaa fi akkasiin barbaadde dhala kun beekamaadha. Sagalee waraabadhaa amma fooloon kadhaa mana manatti amma wanni haasofne kun booda irratti ni deema barni beeka. Waraabadhaa sirrii irraa ayya mana manadhaate sarii beekaa akka isin waraabbattaniif isin haasa'an isinii galee. Fooloon kadhaa qiyaamaan buute qiyaamaan buuteedhaan fooloon kadhatanii barma. Saan kan ina jaabu foolo kadatan mitun ku gijaasan meelala jole na fi shayni ko warratti indemu bardu gajjalan na fi Sabrina ni wallahi menu lala kamisila indemnu warratti match gono mali be kam man ne bole ku yadi imbekan lala imbekan nini mal be ku nar ko ba ku ana fi haji an enyu fna kuditani disa enyu kuditan me wallahi bar jo ana fi sakan abona galato mola habibti tiyana galato wallahi la imbekan idi sirit ko man miskina di imbekan wanu jennu kana ayu ko barran kaban di wallahi wali tatan jan shayne ga kana sinje dar babare dan ka ga sinje si te hijra ina jarena te والله ولا بريد دنجان شيخ والله هيبر أوروبا تاني متبر تامو يو أنجلا سريرس دلمان كمو غكايا في الدربا كتير درباني في ديك بتة وقرتة هدو نتكرر قلتة ترفت ماله لكن نوتو دلان غوتو نسيتو إنك جيبدي وبيدا يا دبولة كتة عادي شيخ والله أنا مال راينا سيرفون تناخن متكسلة رفونين جيفي أنا ما قاعد ما نهرب وخي بريدين ديمينا برد عبته يولا التنبر أكنا نما قرصيسا أكنا برد عبنيسا حاسونيسا جيم ميشانك أبا ميشانيسا بريد أنا جيز متكو فسرنا نانجت كمان تلتين دابانيسا أنا سأقول تروحاتين ديسي إنجين كاب أجيبات
dhageeffadhu laal. Amma jechuudha ummanni agartee biyya kana keessa ummata gurraacha tokko jira beeta. Wallaahi kinoo rabbi kana. Maal goota nama qunxurroo fardaatiin deeman jetta dhalaa teenna takka itti heerumtee jechuu qabatama nan beeku dhalaan Oromoo. Wallaahi billaahi yoo inni asii wannoo natti dhiibeetiin kana jallata na keessa dabsu ijji tun kallacharra wal na dachaate naan jette mucattii nan beeku qabatama. Oromoon saluu dadhabdee nama biraatti heerumte. Wallahi Sheekh ammasan. Dhageeffadhu siima. Oromoo Aliifa fakkaatu funyaan isaa gurbaa dheeraa diimaa isaa biraa deemte. Sun immoo laadi fuulli isaa fuula jaldeessaa fakkaata Naajeeriyaa kana. Wallaahi yoo inni salu nyaara xiyyaatana too ijji xiyyaatuna nyaara asirra onna dachaati naan jette muddame. Ufi alma ukee akkasin likkiin haadhuwatte maal goota isa galtee lubbuma. Oromoon dhageeffatu albaasi an sumaan naate. Dhageeffatu kaasitti dhiirummaan uumamaa bara. Ila wanni asii jedhamu fakkeenya uummanni gurraachi kun Afrikaa keessatti kan Itoophiyaa irra gurraachaatu jira fokkatan irraa akira. Gakkaayaa qaceelloo qaba laal meeshaa nagaatii fi darbaa tana beekala. Dhalaan bakka darbaan jiru duutuu isii osoo harkisaniin baatu. Nagaaba. Jala uqqannee lafeen asiin nu yaatee jalatti lafeen asiin nu babaate. Gibira itti qabalti gibira. Manni waan beeku kanaaf itti naariin jechuu barbaadeetti. Ansumaan darbaa osoo ijoolleen arsiidhaa jirtu uummata gurraachisan bira waan dhaqu. Ati barbaan biraa rakkoon qabdu. Olsi bannisaniituma akka itti dabsanii ta'ee moo akka gara qabanii ta'e moo akkam meetii ta'ee jedha itti naanneessanii karaati barbaadee qabanii keessa lu'aadha. Keekamaa kamana akkuma marqa hoitee keessa marqa keessa gadhoo ganii barbaadee yoo marqanii jedhan. Wallatti keessa gadhoo ganii jabsinaan nagar. Kana keessa ol harkisanii san. Wallaahi shaakawana keessa. Akkasuma godhuu barbaada haa. Matammaa salmaatu namni marqa beeku salma wallaal. Wallaahi shaaka ijoollee diimtuu bobboora akka xiyyaata siqinaa yaasaa akkam jettan manaafisii wal ta'a. Sabrina illee dabalanna. Adeemata ansanii miti akkuma hawaasaatitti yoo haasofne jechuudha. Wallaahi dhugaa si hima amma biyya keenyatti jechuudha marqa amma yoo marqani mee warri marqu ni beeka. Akka an beekutti xiqqeennaan an agartee nama aanan dhugee horii tiisee jabbilee yaabbadhee guddatee quufinnaan waggaa 12tti bishaan dhuge gaadiin tumanii na hubaasan wallaahi rabbi kan bishaan hin beeku aanan malee waggaa 12tti jechuudha akkana beeka laa dargaggeessaa gaana gahu kana bishaan calqabee dhugu sii gala areera saree dhuga biyya keenya keessatti alhamdulillah rabbil alamin wallaahi kinoo rabbi kan areeran dhunnu osoo nifa saree dhuga an tiyya kanaan arge areerri ka sareen nutti dhugaa sitti mana jirtu san maali beektaa wanni ani irraa dubbachuu barbaadee jedhe nuti akka dhiirummaatitti jechuudha dhiirummaa rabbii kanamaa kennu garuu abbaalleen beekuun barbaachisa leenjii godhuun barbaachisa dhalaa ammaati jechuudha amma siyyee akkana godhatanaa miti wallaahi dhugaa siima an osoo dhalaa kafalattee salamtu adaamaa finfinne irraa fuudhee niitiin godhaa akkam gakkaa malee hodhe takkan jiran maal barbaachisa Kamana seennaan. Kabaniitiin gamaa gamana keessa dabsanii itti qabnaanii. Chirsi sheekaas qabe chirsi jenna chirsi. Si amma chaachee moo akkam jennaan nagas malaala amma uummanni kun bocolaa dhiisi saniif siin jedhaa beektaa. Kanaaf waan salphaadha jechuun waan guddatti ilaalin jechuu barbaadeetti. Uummanni gartee gowwaadha. Sheekha halkan guutuu gammadaatiin bula jee gadhu sheekha wallaa keessattuu nuti dhalaan diddiimoon tuni ni feenaa beekadhu. Ana halkan guutuu gammadaatiin bula jeef qopheessee taa'u ogguun takkuma hafarseetu mana biraatti garee. Barritko ila mirkoorin salmaa amma dhalaa akka ta'eetti tana jechuudha dhugaa rabbii salma bakka sadii qofa harka si kennachiisa mirkoora nyaataasa salma bakka sadiiti. Salmi tokko dhageeffadhu sitti maalaal gabaabsee siima sagalee illee waraabbataa salmi tokko. Rifeensa kee kana asii duubaan gad deebisaniitiin qiinxaa hudduu teetii bakka lafeen itti jettu kana mataa keetii akkana wali qadaadalaal hudduu teetii fi rifeensa kee. Rifeensan qabu ni naadee bar rifeensin jiru. Dhageeffadhu hin farrazanii. Farrazanii callee godhanii dhageeffadhu gowwaan ta'in dhageeffadhu kaatu. Dubbina foon baatee baatee. Dhalaa rifeensi gabaabaa firiizii godhatti. Dhalaa amma farrazee allaali callee tana godheetiin waan qurxummii bahara keessaa faga. Inumaa dhalaa yoo farrazattee itti bareedumni isii akkana. Anni beeka. Turistanya kuma shileela nagarnu amira.
sanirra wali gaffidee jechuun mataa jechuun rifeensaa miti beeki ciqilee mataa isii kana walakkaa duddaatiin fiddeeti lafee duddaa ta'uu galtu tana wali oggorteeti ceekuu isiiti hudduu wal biratti asiitti tumtalaa jidaara qabsiiftee nagatte. Ofiin harka kennatti. Wayammaan ta'u jira sheekha wallahi. Laalaa dhaggeeffatu dhufa seera eegi. Laalaa seera eegi seera eegi yookaan ni cufadhaa beektaa seera eegi. Seera tartiibaan haasa'e. Seera yoo deenne. Normaali laalaa normaali haasofne normaali yoo haasofne keessatti deebi'aa beektaa hangaariin normaali haasa'e. Normaali haasa'e malee yoo normaali haasofne haasa'e. Asbe sheekh asbe. Abbalatiya normaali haasa'e la seera laalaa seera eegi seera eegi. وسير لينا اي شغال واي ازبي وش انا كمان انا بيرا وهيك تكونجرا وي بيرا خيسه سيري ميرا وتو يا سبينتي no No, canto. Akatata limpia. Hota na kaba. We dinjira. Sheikha kana wal guru ku garu ma sheikha na bisata. Sheikha kana na gote ne mera de. Hota kay galte bit sheikha. ياما يسقط شيء اوف شيخ ياما تكون سنتك شيخ مالي تو وشيخ ياما وي شيء بيسقط شيء بشير خاطر ربي صدار دايمني خاطر يعني انت ربي جايتك شو بخاطر محمد هارج الفرد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مشان صابر جلبة برا كنا لا جلبة برا لا خاك هذا راخونا كنا قلت والله شيخ سلام كيف مرليتو بكني جرت تلاقوني فدا مشان قلت شيخ أنا قلت بقولي نسيفرو. تقول بكني شنان كان أكسر وده برسي. نما دقيقة مشان كوفا دندوجر. نما جارتي أولام بلشوف تجر. سيجلا. تنان عارس. نما جارتي بانغال بلشوف تجر. سيجلا. إلا أبو واي كومنتي نورا ديسي كاو كانن نابنا كومنتي ديسي نورا أبو أسوتي رامالي يستين كومنتي أرك كومنتي دام كوبا بتا كا كومنتي إنغان دلرا كان يجو كومنتي لالين بيأخواني أكنا كنو إلا نمني والأبا علمنا ما علم إيراكنا ربي والدبرسيهم نما دقيقة مشاني وي غوروري إرتي بانغال لف سوداني أوريغا أوفتوف تيرا والله كنو ربي كان بيما عربا كان كيسا تور هرين أممان هرين زري يسيتو هريني هندين هريوتاتي هرين ومتاتي نمني إيرمات ألوتا وكباتي إيرمات ألوتا ألا يو لغاسيتي مجيشو ألا نبافيته صديب أبركة إلت يرو اتفرتك إلت ركوتة نانين إمبر بعد سينو مرة صديب أبركة إلت أكيني أبدقيقة أبرتما ركوتة هل كان كيسر دقيقة أبرتما يرو صديو ركوتة والله تكتيسيتي ما ألا انكفلت سلامتو إمبر بعد سبراديسي barnuti mizaan adalah beena ummata gowwaa kana waan beekan malee ila rakkoon maali warri akkasitti dadhabu suni leenjiin qaban dhiirummaa rabbii yoo namaa kenne malee hin ta'u bar hanga fedha yoo nyaatanillee warii ma'amaa quxoo nyaatee garaan isaanii bokoka malee dhiirummaan nyaata keessa hin jirtu dhaloota sini galee sababii kanaaf jecha waan fadhiidoodha wanni sunis hin jechuu barbaadeeti hiyyaaddu dhiira wayii tokko niin yeruma jeetiin niin yeruma jeetiin laalladhee waan waltaanee edaan na dura jaalallee qaba ture jaalallee inni hojiirra fujjira an akka inni jaalallee qabu jaalallee isaa sanillee hin beeku akkasi dhuftee naan jette jaalalleen isaa yeroo takka bira bara hin danda'u naan jette abulu kun yeroo takka qofa nama darbata anu sababa sanitti naddaan bahee akka bareedina isaa laaltee bifa isaa laaltee kanaa miti yeroo takkitti sanuu qacello siin quubsuu naan jette amma gaan nama san kaa'ello nu wal jaalanne nama kaan ijoollisanii an niin gaafadhee miree barbareedini takka takka faayidaan qabu yoo dalagaatti hin dandeenye
amma gaanga isi salo jaalallu maalan turani awwal fuuna jeetin gaamma hi how are you amma ga naan jette way bar ni bakasani laafa naan jette inni maal naan je na wallaanatta an kana laafa laamsha ay sabbax jaatin geesu deemame Oke, qalbii qabda wallahi baga rabbi jalaasi baga rabbi sittin isin يا شيخ خذي فسالت لكن نيم بريد جي والله واسي ما نجيب دبي سيادة كنت رجيب دولار أفان كده إيمان سكابه جدا أما تجارو إلى رجيب nama dheerin narraa nama qal'aa kana jechuudha kin ona argitan ani garan kiyallee guutuun isaa walii galatti normaali nama dheerallee miti gabaaballee wallahi nama yoo achi ilaaltee jette akkana walii xatee an areeda isaan naqqamne daqiiqaa kudhan hudduun isaatiif dhaabanni isaa uffanni ittiin ta'u wallahi billah harma kana baasee cuuncaan isaa kinu akkana jira akka gartee maal sitti masila arba fakkaata maal goota ujoollee qaqal'oo tanatu garagalchaafi wallahi dhugaa sitti ma namni dheerinnaaf yaga fedhe goota maali miti hujii uumamaan rabbiin namaa kennu hujii uumamaan rabbiin namaa kennu miti hujii uumamaan rabbiin namaa kennu baramma warri akkanaa kun warruma hinaafee jala kana yayyaa'u malee dhiirummaa waan jedhamtu quba irraan qaban warra fakkeenyaaf dhala daqiiqaa kudhan qofa daqiiqaa 5 qofa malee daqiiqaa 40 50 sa'a tokko akkamii wajjin turan jedhee warra gaafii gaafatu jiraaba turan jedhee warra gaafii gaafatu jiraaba keessa namaan beektu keessa qabattee namaa kenniteera namni dhiiraa wal dhabala sinigala dhugaa dhiifama neetworkiidhaan nabaasiyaa neetworkiidhaan nakkutee eewa namni dhiiraa wal dhaba akkasuma dhalaallee wal dhabdi dhalaata fedhiin isii ol fuudhamaattu jira fedhiin isii marraa ol fuudhamaattu jira taqaceellotti dhiirri wayyaa qabdu rukuttee irraa gannaytu dhalaan galii immoo dhuguma wanni sanii irratti ni dabalaa dhuguma wanni san amma dhiira meeshaa bareedaa guddaa hin qabne akkattuu laalee dhiira meeshaan isaa